بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوت كنا بقى نجايان نؤيدني ساعتي كنان إسنجه يدا إيجا كانت آن سودان بديوان سمك عن زمالي. أيوة برنوتا كنا كان kombiyotara ka itti fufnu ta'a inshallah. inshallah barnoota kana itti fufna jechuudha biidhnillah jalla wa ala. barnoonni keenya ayyee kanarraa waan inni irratti xiyyeeffatu laallaa jechuudha inshallah ni laalla. barnoonni keenya kan inni irratti xiyyeeffatu shaashama kombiyuutaraa ta'ee kanniin farzil hasab kan jedhu farzii kana tokkoffaadha. hasaba maqaadhaan jechuudha tartiiba raruu barnaamijoota satal maktabir jiru hasaba maqaa isaatiin tartiiba raruu akkaataa maqaatti jechuudha. argitanii amma bifa kanaa fakkeenyaaf kana as kennaa miti kanniin illee as kenne jechuudha. amma kanniin hundayyuu baafnee gargara kenna akkana fa'a kennee mitire. amma ammoo wal keessa waan jiruuf kun akkanatti wal keessa waan jiruuf barbaanne baacaadha tartiiba raruu yoo barbaanne farzal hasabiidha innee eegesi al ismi kan jedhu kan argitanii al ismi kan jedhu kan irratti kenna okee goone jechuudha. har'a yoo amma garana deebine laalame eewa aarraa ka'eetiniin gadi bu'ee jechuudha. tamaam ka itti aanu ammoo achuma dhaynee haginne wannoodhaan qoya hagi guddinna isaatiin hajmi jechuun haginni wal caala walirra guddatuun kaa'uudha. haginni walirra guddatuun kaa'uudha. eewa amma yoo dha hin laalame irra guddaan isaa eenyudha viidiyoo kana jechuudha. barnaamijoota kana keessa irra guddaan isaa kana, lammaffaan isaa kana, sadaffaan isaa kana, afuraffaan isaa akkana sallata. kun amma laalla waan takkatti hin qabneef jecha irra xiqqaa ta'ee jechuudha. tamaam akkas ayyee inni biraati ka sadaffaati noo'iyyaa isaatiin akkaataa noo'ii isaatiin kaa'u akkaataa isaatiin. tamaam kun olaala waluma jala jijjiire jechuudha. akkaatuma isin barbaaddaniin kaa'atuu dandeettanii jechuudha. aywa ka itti aanu asii gaditti taariika isaatiin taariika guyyootaawwan inni gara kombiyuutaratti dhufe kanaan kaa'uu dandeettan jechuudha. guyyaawwan inni gama kombiyuutaratti dhufeen kaa'uu dandeettan jechuudha. eewa irra dhuma isaa namni dhufe eenyudha waatisaappiidha. asamma bakkuma sanitti deebi'ee akkaataa guyyaatiin kaa'ee badamaan naafida. eewa yoo isin irra deebiftan laalaa waan akkaataa isaa waan kana isiniif himu yoo isin irra deebiftanii
xiqqaarraa gara guddaatti yoo isin irra deebitan ammoo guddaarraa gara xiqqaatti akkasitti isinii fide jechuudha. Amma kan awwalarra jiru eenyudha? Abuu Dharri. Irra deebinee osoo goone irra deebineetiin osoo katoo'inu taate eenyuun ta'a? WhatsApp ta'a. Yaa'ani barnaamija kana keessa kan irra gadi aanaan dhumarratti yoo tana gadi buusee WhatsAppidha. WhatsApp kana jechuudha. Asliin jalqaba isaa kan kompiitarra kiyyarra jiru asliin isaa eenyudha? Abuu Dharri. Akkasii jechuudha. Kanatti aansee waa'ee tahdiithaati. Tahdiithni faayidaan isiin qabdu maalidha kan jedhu, tahdiith jechuun barnaamijni tokko yeroo tokko yoo banamee ittiin jedhe eegasi cuftaniiti yoo jettan asara tofaa miti. Asaraaf osoo namatti tahdiisa gootan akka inni daddafeetiin isinii hojjetu jechuudha. Garuu guyyaatti marraa 10 ol tahdiisa godhuun haardii isaa miidhaa jechuudha. Kanatti akka fakkeenya amma uffata tokko ijoollee yoo miicite asarri xurii yoo irratti hafe asarri xuriidhaa yookaan irratti hafu taate irra deebi'anii miicanii qulqulleessanii miti. Eewwa har'a osoo barnaamijota hedduu kabanu taate barnaamijota ulfaata kompiitara irratti kabanu taate kompiitara irratti hojjetuun namatti ulfaata jechuudha. Laakiin akka inni hin ulfaanne kan inni godhu kan qulqulleessu jecha tahdiith jedhu kana. Akkasitti kunniin barnoota kalee fi engaddaa kan baranne kutaa 5ffaa 6ffaadha. Maalidha? Kana fakkaate jechuudha. Wanni isin gootan ka subscribe fi share godhu hin dagatina, like illee hin dagatina jechuudha. Barnoota irratti wal gargaara. Ufumaa ta'eetii barattee nama kaanii hin dhiisiniiti. Barnoota nama hundaanuu gahaa isiniin jedha. Egaa gaafii yoo qabaattan gaafachuu ni dandeettanii inshaallah gama lakkoofsa WhatsAppiitiin illee jechuudha. Duwwaa 9 6 7 7 9 2 9 fi 4 jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.